Maqaa bilisiginnaa damee gullallee jedhuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii fi qondaaltota adda bilisummaa Oromoo ABO jidduutti waldhabdeen ni mul'ate. Naannoo Tigraayitti barattoonni 29 ol qormaata biyyoolessaa kutaa 12 fudhachuuf danqaa keessa galuudhaan murteen tun Tigraay sirna barnoota Itoophiyaa keessatti ni hirmaatti moo hin hirmaattu kan jedhu gaafii keessa galchuun ibsame. Komishiniin marii biyyaalessa Itoophiyaa mata duree hegeree biyya teenyaaf murteessaa ta'ee jedhuun dhimma biyya gurguddoo irratti marii roobii dhuftu tana jalqabu ta'uu himame. Komishiniin marii biyyaalessaa kun dhimma kanarratti dhimmoota magaalaa Finfinnee, Dirree Dhawaa fi Moyyaalee irratti kan mari'atu ta'uu himame. Daawwattoota fi hordoftoota hegeree miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu guyyaan irraa adoolessa 6 bara 2026 kanneen amma isin dhageessifne hangafootota hegeree miidiyaati amma bal'inatu taanse. Maqaa bilisiginnaa damee gullallee jedhuun xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii fi qondaaltota adda bilisummaa Oromoo jidduutti waldhabdeen ni mul'ate. Inni nama biyya hin qabne jechuudhaan hanga walitti duuluu fi maqaa waliin boggaasutti qondaaltota ABO fi Jawaar Mohammad jidduutti ataakaaroo siyaasaa irratti deebi'uudhaan dhalachuu mul'ate. Waldhabdeen qondaaltota adda bilisummaa Oromoo ABO fi Jawaar Mohammad jidduutti yeroo ammaa deemaa jirtu tun gara nama dhuunfaatti naanneeffamaa jiraachuun gara miidiyaa hawaasummaatiin mul'ate. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad maqaa bilisiginnaa damee gullallee fayyadamuu irratti xiyyeeffachuudhaan wajjirri paartii ABO olaanaan naannoo Oromiyaa kallattii kaaba dhiyaatti magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 15 irratti argamu bakka gullallee jedhamutti argamu kun kaayyoof ergama isaa ganamaa cinaatti dhiise ergama paartii mootummaa badhaadhinaa galmaan ga'uuf burjaajii siyaasaa uummata Oromoo irratti oofaa jira jechuudhaan obbo Jawaar Mohammad karaa miidiyaa hawaasummaa isaatiin qeeqe. Paartiin adda bilisummaa Oromoo ABO'n bu'aa filannoo booda ibsa baaseen garee hidhattoota TPLF fi qaama daangaa Oromiyaa cabsee seenaa jiru balaaleffachuun isaan yaadatama. Haa ta'uutii malee obbo Jawaar Mohammad ammoo yeroo tokko yaada simdoo fi TPLF waan deeggaruuf asitti yaada ABO wajjin walitti makaa jechuudhaan kanneen qeeqanis mul'atan. Dhimma kanarratti ammoo ABO'n akka dhaabaatti ibsa baasee qabaachuu baatullee qondaaltonni dhaabichaa tokko yookaan irra jireessi isaanii yaada miidiyaa hawaasummaa obbo Jawaar Mohammad qoodaa jiru kana qeeqan. ABO maqaa bilisiginnaa damee gullallee jechuudhaan yaamuun maqaa fi mallattoo dhaabichaa xureessuuf kan karoorfatame jechuudhaan qeeqan. Akkasumallee gullalleen maqaa seenaaf qabsoo ABO waliin walitti hidhata cimaa qabdu waan ta'eef kaayyoo siyaasaa biraatiif fayyadamuun fudhatama hin qabu jechuudhaan qondaalti siyaasaa adda bilisummaa Oromoo akka fakkeenyatti kaafamu obbo Lammii Beenyaa Jawaar Mohammad jaboo qeequu mul'ate. Gama biraatiin Jawaar Mohammad garuu yaada kana hin fudhanne. Hirmaatu bilisiginnaan damee gullallee mootummaa fi garee maafiyaa 120 waliin hidhata akka qabanii fi uummata Oromoo irratti miidhaa fi dararaa hamaa fi saamicha geessaa jiraachuu ibseeti jira. Akkasumallee Jawaar Mohammad gareen bilisiginnaa damee gullallee jechuun yaamu kun maqaa ABO fayyadamuudhaan uummata keessatti burjaajii hamaa uumaa jiraachuudha ragaa ba'e. Haa ta'uutii malee qondaaltonni ABO ammoo dubbii Jawaar Mohammad kana mormuudhaan maqaa dhaabaa fi mallattoo isaa qaamni biraa kaayyoo siyaasaa isaaf fayyadamee xureessuu akka hin qabne dhaaman. Sirna dimokiraasii keessatti maqaa yookiin jechi siyaasaa yeroo hedduu akka meeshaa qeeqaatti tajaajilaa jechuudhaan garuu yeroo maqaan sun mallattoo seenaa fi eenyummaa dhaabaa ta'etti falmii seeraatiif siyaasaa waliin walitti dhufaa jechuun ibsan. Kanaaf ammoo falmiin adda bilisummaa Oromoo gullallee fi bilisiginnaa damee gullallee jettu tun waa'ee jecha tokkoon otoo hin taane eenyu ABO bakka bu'aa eenyutu maqaa isaa fayyadamuu danda'a jechuudhaan gaafii keessa galchuun murteessaa ta'uu beeksisan. Yeroo ammaan tana humnoota mootummaa morbitootaa fi gareewwan hidhatanii socho'an jidduutti walamantaan akka dhabamu taasisuudhaan nageenyi waraanaa akka hin milkoo'ineef sababa guddaa akka ta'us ibsameeti jira. Kana malees yeroo ammaan tana sirna odeeffannoo iftoomina hin qabnee fi marii siyaasaa haala qindaa'een akka hin taasifamne odeeffannoo wal faalleessuu babal'isuun burjaajii siyaasaa uummata Oromoo jidduutti dabalaa jiraachuu isaati. Kun ammoo uummata sodaa keessa galtuu shakkii fi qoodama siyaasaa babal'isuun tasgabbii biyyaalessa Oromiyaa irratti dhiibbaa qabaachuun ibsame. Kanaaf walitti bu'iinsi siyaasaa Oromoo keessatti mul'atu kun furmaata waaraa argamsiisuu baannaan walamantaa siyaasaa akkasumallee mariin seeraa fi iftoomina qabu hin taasifamnee fi Oromiyaa keessatti nageenyi akka hin buuneef dhiibbaa taasisuu akka danda'us xiinxaltoonni siyaasaa tokko qoodan. Waldhabdee mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay jidduu jiru hammaachuudhaan qormaanni biyyaalessaa kutaa 12 irratti dhiibbaa uumee jiraachuun ibsame. Biiroon barnoota naannoo Tigraay qormaata biyyoolessaa kutaa 12 isaa qopheessuuf kennuu murteessuu erga beeksiseen booda garuu ministeerri barnootaa Itoophiyaa barattoonni 29 ol humna waraanatti akka dabalamaniif biiroon barnoota naannoo Tigraay dhiibbaa godhaa jira jechuudhaan himate. Hoogganaan biiroo barnoota naannoo Tigraay Dr. Kiroos Ga'uushaa akka ibsetti ministeerri barnoota federaalaa waraqaa qormaata irraa gara naannichaa erguu diduu murtee siyaasaati. Kanaafis naannicha keessatti barattoonni carraa qormaata akka hin dhabneef qormaata mataa isaanii qopheessuuf murteessuusaa beeksise. Akka ibsa biiroo barnoota naannoo Tigraayitti barattoonni 29,755
qormaata biyyoolessaa kutaa 12 fudhachuu odoo hin hafin naannicha qormaataaf qopheessuu fi qabxii seensaa dhaabbilee barnoota olaanoo ofuma isaatii qopheessee kennuuf murteessee barattoota gara yuunivarsiitii galchuuf hojjechaa jiraachuu biiroon barnoota Tigraay beeksise. Gama biraatiin ministeerri barnoota federaalaa ibsa kana kan morme yoo ta'u rakkoon guddoon mootummaa federaalaa irraa odoo hin taane barattoonni qormaataaf galmaan hedduun yeroo qormaata irratti argamuu qabanitti gara waraanatti geeffamaa jiraachuu ibse. Akka ibsa ministeera barnoota Itoophiyaatti marsaa jalqabaa qormaataaf barattoonni galmaan keessa harka 4 qoftiin qormaata kan fudhatan yoo ta'u kanneen hafan keessaa baay'een isaanii waraanaaf fudhatamuu isaanii himeeti jira. Kanaanis barataan kan jirre waraqaa qormaataa naannoo Tigraayitti erguun faayidaa hin qabu jechuudhaan ministeerri barnoota Itoophiyaadha dubbate. Wallabdeen mootummaa naannoo Tigraay fi federaalaa jidduutti uumame kun carraa barnoota barattoota 10,000 lakkaan qofa osoo hin taane hojii sirna qormaata biyyoolessaatii fi walqixxummaa seensa barnoota olaanaa irratti gaafii uumaa jiraachuulleen ibsame. Haa ta'uuti malee hanga ammaatti mootummaan federaalaa irraa ibsi bal'aan kan hin kennamin ta'uun ibsame. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaadhaan mata duree hegeree biyya teenyaaf murteessaa jedhuun dhimma biyyaa gurguddoo irratti roobii dhuftu kana marii jalqabu beeksise. Komishiniin marii biyyaalessaa dhimma hegeree biyyaa irratti bakka buutota naannolee federaalaa hunda hammateen magaalaa Finfinnee Hoteela Iskaalaayititti roobii adoolessa 8 bara 2026 ifatti marii kan jalqabu ta'uu beeksise. Naannoo Tigraay malee bakka buutonni naannolee Itoophiyaa 4,000 ol ta'an kan hirmaatan hoggaa ta'u dhimma biyyaa gurguddaa irratti marii taasisuun murtee laachuuf kan jalqabamu ta'uu ibsame. Marii tanaan dhimma magaalaa Finfinnee, magaalaa Dirree Dhawaa fi magaalaa Moyaalee kan dabalatu hoggaa ta'u bakka buutonni naannoo Somaaleedha. Magaalaan Dirree Dhawaa fi Moyaaleen naannoo Somaalee jalatti akka hammatamtuuf ifatti gaafii dhiyeessuuf yaada qabatanii magaalaa Finfinneetti hirmaatanii jiraachuu hirmaatan magaalaa Dirree Dhawaa magaalaa Finfinneetti argame tokko hegeree miidiyaatti himeeti jira. Magaalaa Dirree Dhawaa teessoo 40 saba Oromoof Somaaleetiif kan kennamte hoggaa ta'u waggaa 5 dabareen akka bulchan mootummaan TPLF murteessuudhaan teessoon 20 hafte ammoo mootummaa jiddu galeessaatiif kennamu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad baatii torba dura ibsuudhaan garuu magaalaan Dirree Dhawaa saniin duratti qaama mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu fi amma seera mootummaatiin magaalaa federaalaa jedhamuun wanti heera mootummaatiin barraa'e kan jirre ta'uu ibsee turuun ni yadatama. Magaalaan Moyaalees gartokkeen Somaaleen gartokkeen ammoo Oromiyaa jalatti bulfamaa kan jirtu hoggaa ta'u kana malees yeroo ammaan tana komishinariin olaanaan komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa kanneen ta'an Profeesar Masfin Arayyatii fi komishinar Malaakuu Waldamaariyaam marii tanaan jijjiirraa maqaa Itoophiyaa jaamuun hammatama wanti jaamu odeeffannoon akkasii soba ta'uu ibsan. Konferensiin tun sagantaalee qophii adda addaatiin kan eegaltu hoggaa ta'u jiddugala keessatti ta'ee bakka jireenyaa keessatti gurtuulee yaalaa yeroo hirmaattota wal'aansa sadarkaa olaanaa barbaadaniif yeroo hatattamaa dabalatee hospitaalonni fi ambulaansonni qophaa'anii jiraachuun beekame.